Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kiyya har'aa keessatti seenaa Urwaa ibn Zubair gabaabinaan qabaddeen dhufe. Seenaan tuni riwaayaa garaagaraatii fi waldhabduu taate keessatti dhufte. Haa ta'uu malee Urwaan Dimashqi dhaqee achitti miilli isaa irraa muramuu fi ilmi isaa du'uu irratti walitti qabamti. Agaduma video kanatti na waliin turuudhaan mokkora taabi'ii kana qunnamee dhaggeeffadha. Urwaan ilma Zubair ibn Awwaami. Abbaan isaa tokko kurnan warra jannataan gammachifamaniiti. Haati isaa Asmaa intala Abbaa Bakrii yoo itaatu, haboon isaa haadha mu'mintootaa kan taate Aayishadha. Rabbiin dalagaa gaggaarii isaanii isaanirraa haa jaalatu. Duba Urwaan bara bulchiinsa Waliid ibn Abdul Malik keessa khaliifan Dimashqarraa affeerraa isaaf godhe. Affeerraa san owwaatee ilmaan isaa keessaa kan hundarra jaalatu fudhatee maatii isaa Rabbitti dhaammatee karaa seene. Akkuma karaa walakkeesseen dhukkubbiin miila isatti dhagahamuu eegale. Akkasumatti deeme gaafa masaraa khaliifatti dhihaatu of dadhabee baatamee gaafa khaliifatti fidamu khaliifanis baay'ee gadde. Keessummaan isaa nagahan mana isaatii bahee haala kanaan isa bira gahutti. Eegasii daddaffiidhaan ogeessota walitti qabe akka isa wal'aananiif jecha. Haa ta'u malee ogeeyyii yeroo ilaalanitti dhukkuba kalaa ja'amu waan qabameef jecha atattamatti miilli isaa akka jilbatti muramuuf gaafatan. Yoo san hin tahin immoo dhukkubichi qaama keessa faca'ee akka lubbuu isaa galaafatuu danda'u itti himan. Urwaanis alhamdulillah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun je'ee murtii rabbirraa isarra gahe kana fudhatee jaalatee of qopheesse. Ogeessonnis ablee fi magaazii qopheeffatanii miila Urwaa muruudhaaf jecha dhihaatan. Osoo hin jalqabin dura dhugaatii sammuu nama hadoochuu dhiheessanii fi akka laalan isatti hin dhagahamneef jedhe. Inni garuu lakkii osoo laalannatti dhagahamee galata laalaa kiyyaa Rabbi irratti hin lakkaahatin akkanarraa muramu hin fedhu je'ee dide. Duba akkam goona jennaan yeroon ani Rabbi faarsutti seene isinis waan godhuu barbaaddan godhaa jeeni. Yeroo kanatti ilmi Urwaadhaa kan abbaa isaa wajjin dhufee shabaabota magaalaa wajjin faradoodhaan taphatuudhaaf gadi bahee jira. Yeroo Urwaan zikrii jechuu eegalutti ableedhaan gogaa fi foon isaa muruu eegalan. Hogguu lafee bira gahanitti minshaaraan itti darbanii osoo inni of dhagahuu miila isaa jilbatti irraa muranii qaama isaatiin adda baasan. Yeroo makanatti oduun gaddaa takka alaa masaraa khaliifaa ol seente. Isiinis ilmi Urwaa ibn Zubair fardaan dhiitamee du'uudha. Yeroo kana dhagahu khaliifan daranuu guyyaan aduun itti dhiitee lafti itti golgolootte. Urwaa fi miila isaa eega addaan baasan booda akka dhiinni irraa dhaabbatuuf jecha zayita danfisanii zayita danfaa madaa isarratti naqan. Yeroo kana Urwaan zikrii addaan muree gaggabee dhabame. Yeroo dheeraa booda gaggabsuu irraa bayyanatee lubbuun itti deebitee dhiignis irraa dhaabbatee ol jedhee yeroo inni haasawuu eegalutti khaliifan itti dhihaatee Urwaa miila keetiif Rabbiin galata kee guddaa siifaa godhu jeen. Innis alhamdulillahi rabbil aalamiin inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Damee afurnaa kennee takkanarraa fudhate je'ee deebiseefi. Khaliifanis itti aansee ammas ilma keetiifis galata kee Rabbi irratti lakkaahadhu jeen. Ammas alhamdulillah inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilmaan torbanaaf kenne tokkonarraa fudhate je'ee musiibaa isarratti wal geesse tana hunda isiidhaan liqimsee namoota isa booda dhufaniif fakkeenya tahe. Eegasii jirma miila isaa itti fidanii harka isaatiin fuudhee yaa miila kiyya Rabbiin naaf ragaadha takkaa gara haraamatiin siin deemee hin beeku gara Rabbiin jaalatutti malee je'ee miila isatti dubbate. Ilmii fi miilli isaatis awwaalamee akkuma aduun baatee dhiituun Urwaanis wayyeeffatee yeroo inni uleerratti deemuu jalqabu guyyaa tokko khaliifan jaarsa umriin guddaa tokko kan ija hin qabne itti fidee Urwaadhaan mee nama kana seenaa isaa gaafadhu jeen. Urwaanis rahimahullah yaa sheekamee natti himi ijji kee maal taate seenan kee maali hojje'ee gaafate. Innis akkana jechuudhaan itti odeessa. Zabana tokkotu darbe. Zabana san lagaan ani keessa jiraataa ture san keessatti namni narra qabeenya fi ilmaan qabus hin turre. Duba halkan tokko lolaan guddaan dhufee qabeenya fi ilmaan kiyya fudhatee darbe. Yeroo ganama aduun baatu daa'ima xiqqaaree fudhalatee fi gaala takka malee waan biraa hin qabu. Gaalattiinis na dura fiiddee isii deebisuudhaaf jecha daa'ima lafa kaahee osoon isii ariyuu sagalee daa'ima iyyituu of boodatti dhagahe. Yeroon milladhee ilaalu mataan daa'ima kiyyaa afaan yayyii keessattiin arge. Irraa buufatuudhaaf yeroon jedhu mucaa kiyyaa ajjeesee jira. Eegasii isa dhiiseen gaalattii ariyuutti seene. Jedduma kana gaallis
fuula kiyya na dhiitee ija lamaan na dhaamse anis akka ati nagartu kanattiin hafe jeen. Urwaanis gaafa kana dhaggeeffatu akka waan mokorri tokkolleen isarra hin gahinitti of ilaale. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii chaayinaala sunnaa rasuulaa waan har'aaf qabadhee dhufee xumureen jira. Yaada keessan koomentii jala naaf kaahaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.